Safana communicate gootanii wayyaa haala ammayyawaatiin hojjetamee argachuu dandeessu. Amma immoo itti haasofaan dheeraan dizaayin dheeran asxaa kan hojjette yommuu ilaallu ta'a jechuudha. Isaaf karaa baruutti dabarsinee jirra. Sagantaan kan akkuma eegame sirbis uffanni nyaata waan hunduu boru aana miidhagaatiin itti fufaa jechuudha. Egaa haala biyya kana hojii jira. Yeroo boqonnaa waan ta'eef kana caalaa namoota hedduu eegna. Namoonni hedduu kominikeetii godhanii namoonni hedduu tikeetaas bitatanii jiru waan ta'eef godurree haala bareedaa miidhagaatiin feestivaalli hojii akka itti fufu sirriitti himna. Ammas bu'aara